Keessummaa caffee tumaa yookaan lidataa Jawaar Mohammadii fi namootni 24 yookaan warra bakka hin jirretti dhimmi isaanii ilaalaman alatti uffata keelloo uffatanii dhiyaatan barii waan bahaniif ciree akka hin nyaanne nutti himani. Jawaar goofareen isaa bareedee dheeratee abaaboo fakkaata. Akkuma barame fuulli isaan hundaatuu ifaadha. Ofitti amanamummaa olaanaatu irraa dubbifama. Manni murtii beellama har'atti ce'uusaatiin dura Jawaarii fi obbo Baqqalaan ajaja beellama dabre irratti waajja'aniiti jiran. Obbo Baqqalaan yaada kennaniin nuti yoo hafnu iyyannoodhaan sababa quubsaa rakkoo nageenyaa biyyattii keessa jiru caqasnee dhaddachi akka achumatti nuuf hundaa'u gaafanneeti hafne. Humnaan dirqamanii haa dhiyaatan kan jaame garuu nu gaddisiise. Murtiin mana murtii kanatti madaalawaa yoo ta'e amanuuf fedhii ajajni sun garuu akka shakkinu nu taasise. Yeroo qaallitti kaanee as lidataa geenyu karaan dheeraadha. Bakka hedduutti dhaabbanna. Kallattii kamiinuu balaan nurratti aggaamamuu akka danda'u sodaa qabna. Wanta nurratti uumamuuf sababa kanaanis balaa dhaqqabuuf gaafatamummaa fudhachuu keessan isin yaadachiisuu barbaanna. Jawaar Mohammadis yaada kenneen nuti warra seera kabaju qofa osoo hin taane warra seerri akka kabajamuuf qabsaa'aa turee jirudha. Yoo hafnus kana boodas hin dhufnu jenneetii miti. Armaan dura sababa biyyi jeequmsa keessa jirtuuf yeroo nuti jalqaba iyyannoo dhiyeessine yeroo lolli kaaba biyyattii irratti banamee ture nuti lubbuu keenyaaf of hin qusannu garuu yaaliin xiqqoonuu nurratti godhamnaan biyyattiin jeequmsa hamaa kana caalutti seenti. Ummataaf biyyaaf mootummaaf illee yaadneeti hafne. Dhaddachi bakkuma jirrutti akka hundaa'uuf iyyannoos mana murtiitti galchinee je'ee jira. Amma booda iyyannoo kufaa gootanii asitti akka laalamu gaafatamummaa fudhattanii jirtu. Rakkoo nurratti uumamu kamuu shanee juntaa TPLF shaabiyaa wanti jaamu hin hojjetu. Mootummaa fi mana murtii kanaatu itti gaafatama. Manni murtii garuu beellama dabre irratti waan jaamu hin qabne je'en humnaan dirqamanii dhaddachatti haa dhiyaatan jaame waan qaanfachiisaa gootani. Nuti sababaa dirqamnee mana murtiitti dhiyaannuuf hin qabnu. Hin dhufnus hin jenne hin dinnes. Ammas wanti furame hin jiru. Ammas taanaan wanti tokko nurra geenyaan sababaa saniin waan biyyattii fi uummatarra ga'uuf mootummaatu gaafatama. Addatti ammoo isin warra itti gaafatamummaa fudhatee akka deddeebinu nu murteesseetu itti gaafatama. Kana beekaa. Manni murtiis yaadota kaaniif deebii kanneen ajajni filannoodhaan kennamuu ibse. Beellama dabre irratti garuu abbootiin murtii akkaataa itti fayyadama jechichaati jechuun dhiifama gaafatanii turani. Kana booda jala murtiin mormii irratti kenname dubbifameeti jira. Qabxilee mormii kufaa godhaman keessaa tokko dhimma aangoo kan sirna federaalizimiitiin wal qabatudha. Mormiin ka'ee ture gochi kun magaalota Oromiyaa fi Finfinnee bakkoota dantaan Oromiyaa keessa jirutti raawwate waan jaameef mana murtii waliigalaa Oromiyaatti afaan Oromootiin ilaalamuu qaba. Aangoo bakka bu'ummaadhaan mana murtii olaanaa federaalaa bakka bu'ee dhimmichaaf laaluun heeraan qabus mana murtii Oromiyaa irraa hin mulqamne kan jedhudha. Delegated powerii qabaa kan jedhu ture. Manni murtichaa dhimmichi aangoo federaalaa seera federaalaa laallatu kan dhimma Addis Ababaa keessatti raawwatameen wal qabatudha. Himatamtoonni garri caaluu afaan Amaaraa waan danda'aniif kaaniif turjumaanni waan qophaa'eef manni murtii Oromiyaas asuma Finfinnee waan jiruuf sichi achitti dabarsanii himannaa dhiyeessuun mirga haqaa ariifachiisaa argachuu waan sarbuuf manuma murtii kanatti ilaalama. Aangoos ni qabnaa je'ee jira. Manni murtii waan heerri biyyattii delegated power je'ee ture